Yooyyaa ashama akkam bultan ormaa bultiin badhaadhaa daawwattoota kan jaalatamuu fi kabajamoo guyyaan irraa kun kibxata muddee 29 baree 2020 odeeffannoo guyyaa kanaa kasaatii kana qopheeffannee isin biraan ga'uu fi argamne jirra. Odeeffannoo kenna matoota odeeffannoo kasaatii kana qaqqabannu isin biraan gahuun jalqabna. Odeeffannoon jalqabaa ka isin biraan gahuu deemnu waraana Suudaaniitii fi Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru irratti mootummaan Suudaan ibsa baasee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaan ibsa kennee jira. Dhimma Benishaangul Gumuzii, dhimma Oromiyaatii fi matoota duree kanaan walitti hidhatanii dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi akkasumas oduulee addunyaa qaqqabna kan hundaayyuu isin biraan gahuu deemna. Warri sagantaa kana hordofuu keessattuu argamtanii hedduu galatooma isiniin jenna. Amma odeeffannoo kenna kasaatii kana isin biraan gahuu deemna. Gara mata duree jalqabaa filanneetu dabarra. Mata duree jalqabaa filanne keessattuu Abiy Ahmedii warri soddaa itti kahuu gabaasnee jirra. Warri soddaa kun jechuun warra naannoo Amaaraatii fi yookaan ammoo gara ilaalcha Itoophiyaa gara mirgattuu cillaanfatu qabani. Warri kun jechuun yaada isaanii karaa miidiyaa adda addaatiin dhiyeessaa jiranii nama isattuu kahee keessa tokkini muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii ka ture obbo Taamiraat Laayineeti. Obbo Taamiraat Laayinee gaafa Abiy Ahmedii gara aangootti dhufe Abiy Ahmedii muudama waaqaa ergamsi waaqa qaba. Muudamni isaa akka raajii waaqa tahee dhiyeessee ture. Ammaan tana Taamiraat Laayinee Abiy Ahmedii biyya kana carraa ceesisuu fi argate itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudhaani gaafii fi deebii torbaan kana godhe tokko keessatti dubbatee jira. Abiy Ahmedii badii adda addaatu dalagamaa jira. Uummata Amaaraa irrattu, Bataskaana Ortodoksii irrattu yeroo ammaan tana warra jechuun gara bitaa cillaanfatanii biyya kana diigaa jira. Abiyyi carraa argatetu fayyadamee biyya kana ceesisuu hin dandeenye jedhee dubbatee jira. Obbo Taamiraat Laayinee haasaa godhe kan keessattuu Abiyyi wajjin karaa amantiillee walitti dhiyaatanii jedhee ka gaafatame anin jechuun wangalaa badhaadhina yookaan ammoo prosperity gospelii hin hordofu Abiyyi wajjin karaa amantiitiin walitti dhufiinsa hordofaa Kiristoosii waliin qabna. Garuu ammoo bataskaanii nu hordofnu ka kiristaanummaa irratti akeekii keenya tokko tahee prosperity gospel ka ammaan tana Abiyyi fiduu barbaadu kana akka malee falmaa balaaleffadhaa jedhee dubbate. Abiyyi biyya ceesisuu hin dandeenye jedhee yaada isaa kennatee jira. Taamiraat Laayinee akkasii dubbachuun isaa warra deeggartoota Abiy Ahmedii warra biltsiginnaa fi sagalee ta'anii miidiyaa isaatiitii fi warra biraa aarsee jira. Taamiraat Laayinee waa'ee Amaaraa dubbachuu fi mooraalii hin qabu. Bara isaa Amaarii salphatee tiinegii uummata Amaaraa diinomse maqaa Amaaraatiin meeshaa wayyaanee tahee tajaajilee Bataskaan Ortodoksii dubbachuu fi mooraalii hin qabu. Bara isaa Bataskaanii Ortodoksii bakki lamattu Phaaphaasii lamaan Sinodoosiin addaan cabe. Taamiraat Laayinee yakkamaadha. Yakkisaatiif dhiifame hin gaafanne. Warra Hiwwahaatii kan inni harree ta'ee fe'amee fi Abiy Ahmedii barbadeessee jira. Waan Abiy Ahmedii godhe kana beekamtii kennuu didaa fi jijjiiramii kan irra bu'aan naa hin buune jedhaa fi yookaan ammoo warra mootota isa kawayyaanee kanaan dura tarkaanfiin Abiyyi fudhate hin gammachiisne kanaaf Abiyyi itti dubbataa jedhamee akkasii irratti duramaa jira. Taamiraat Laayinee Abiy Ahmedii jijjiirama kana karaa sirriitiin qabatee deemaa hin jiru jechuun isaa dallansuumee jira. Barreeffama dhiyoo kana barreessu takkaanii ajjeechanii godinaan Oromiyaa keessatti tayaa jirulleen sanillee Abiy Ahmed jijjiirama kana ceesisuu hin dandeenye jedhee qeequun isaa gabaafamee jira. Taamiraat Laayinee muummicha ministeeraa ture. Mootummaa ce'umsaatiin dubattu achiin dubatti kachachalaadhaan yookaan ammoo gunaadhaanii shakkamee bara dheeraa hidhamee achiman hidhaa irraa bahee bara 2002 Kiristoos akka fayyisaattu fudhadhee jechuudhaani ammaan tana waa'ee siyaasaa keessa bahee ture. Ammoo jijjiiramii kun haga dhufeen dubattu waan jijjiirama kanaan walitti qabatee gara siyaasattuu nama deebii fakkaata. Abiy Ahmedii aarsuun isaa dhagahamee jira. Haasawaa amma godhe kanaanii waraanii Abiy Ahmedii ka miidiyaa hawaasummaatii fi akkasumas warra isaatii fi warra biraa ammaan tan Taamiraat Laayinee irrattuu ka'anii jirani. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed irrattuu warri soddaa ka'ee jira. Haasawuma jedhu kanarra xiqqoo turre. Obbo Yiliqaal Geetinneti hoogganaa paartii falmitoota Itoophiyaa keessaa tokko ka tahe bulchiinsa Abiy Ahmed akka malee qeeqee jira. Obbo Lidatuun Abiyyi kan qeeqee gaafii fi deebii miidiyaa Ashaaraa jedhamu tokko wajjin godhanii
mashaaraa miidiyaa jedhamu san keessatti yeroo ammaan tana biltsiginna warri jedhamu warra jechuun hambaa wayyaanee warri torturee guyyaa du'a eegachaa jiru warri walii hin galle ammoo biyya waliin bulchina jedhamu kanama ijjeesisaa jiru ka ijjeesaafillee waa hundaafu yakka Itoophiyaa keessa deemaa jiru kanaaf itti gaafatamaan biltsiginnaadha. Biltsiginna jechuun hambaa tortora wayyaanee irraa hafe ka diigamuu fi guyyaa eegachaa jiru. Tortora akkasii shama akkasii ka qabsoon uummata Itoophiyaa jibbettu har'a dhufe jijjiiramne jedhanii maqaa adda addaa biltsiginnaa damee Oromiyaa biltsiginnaa damee Amaaraa Affarii Maalii jedhanii uummata Itoophiyaa itti taphachaa jiranii warri kun warra uummata Itoophiyaa jibbesan jechuun biltsiginnaa jechuun ihaadigii tortortee shamtee ajooftee guyyaa du'aa eegachaa jirtu san dagachuu hin qabnu ajjeecha ammaan tan tayaa jiruuni kawaa hunda godhaa jiru tortora ihaadigii ka maqaa biltsiginnaatiin ni gadhufe kanattu godhaa jira. Ihaadigiin kanaan dura sodaattuu ture. Ihaadigiin kanaan dura jechuun dhaaba jechuun warra sodaattuu ka walittuu qabee sodaattuu fi ammallee dhaaba warra zerenyaa ture. Dhaabni kunin biltsiginna ka jedhamu tortoraan ihaadigii irraa dhufe hagammaa lubbuun jiru dhidhiitatu kunin sodaattuudhallee ammallee zerenyaadhallee sodaa fi zerenyaa fi gara jabeenyallee ka odoo hin dhoffanne addunyaan bifa agartuuni dhaabaa godhu dhaaba akkasii badaati. Dhaaba jechuun yeroo ammaan tana badii Itoophiyaa keessa ta'u ajjeecha du'aa fi buqqaa kan hundaafiyyuu itti gaafatamu dhaaba farra dimokiraatawaa hin jijjiiramne warri walii hin galle yaada walii hin galle warri waliin dhageenye jechuun biyya waliin bulchina jedhee waliin jirani dhaaba akkasii dhaaba faayidaa hin qabne jedhee dubbatee jira. Ajjeecha Benishaangul Gumuzii miidhaa Amaaraa irratti dhaqqabaa jirtu ka jedhamellee kun hundinuyyuu mallattoo dhukkuba Itoophiyaan dhukkubdee jechuudhaani agarsiisee jira. Waan biyyittii keessa jirtu waan haalli Itoophiyaan itti jirtu haala agarsiisu haalli Benishaangul jedhee dubbatee jira. Obbo Yiliqaal Geetinnet Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen dubattu hidhamee qabamee dhiyoo kana mirga wabiitiin gadhiifame ammallee taanaan mootummaan Abiy Ahmed mootummaa biltsiginnaa kun mootummaa tortoraa shama lubbuun qofti keessa jirtu ka jechuun ihaadigii irraa dhufe ihaadigii biraati. Mootummaan kun Itoophiyaa ceesisuu hin danda'u. Mootummaan kun mootummaa jibbamaadha. Mootummaa kanattuu haala ammaan tana Itoophiyaa rakkoo kan keessa galchi jechuudhaani akka malee qeeqee jira. Gaafiif deebii kan guutuu isaa ashaaraa miidiyaa irratti yuutuubii deemtanii daallachuu dandeettanii warri jechuun soddaa ka Abiyyi nu ceesisaa jechaa yaadaa jiran Abiyyi irratti ammaan tane kayaa jiraachuu waan agarsiisu jechuudha. Warra kana gaafiif deebiin isaanii kunini torbaan kana yoo argitanii gara lamattu warri ilaalchi Itoophiyaa fi Amaaraa qabu waan cabee yookaan gargari ba'e fakkaata. Warri ilaalchi Itoophiyaa qabu Abiyyi bira dhaabbatanii federeeshinii nuudiigaa heera nuudiigaa mirga sabaaf sablammoota nu balleessa jedhanii faarsaa jiranii warri Amaaraa ammoo jechuun Abiyyi gaafii Amaaraa hin deebisne jedhanii itti dallanaa jiranii. Amma wanni nu argaa jirru wanti mul'achaa jiru Abiyyi gara lachuunu gara Itoophiyaallee gara Amaaraasallee irrattu duulamaa jira. Maal jennaan gaafii adda addaa isinii deebisadee warra adda addaati waadaa seenee warri sun jechuun gaafii warraa hin deebinee fi amma jechuun akka irratti duulaa jiranii kan mul'achaa jiru. Warri Amaaraalleen gara Suudaaniitiin lola nuu banee lafa Suudaan fudhatte nu deebisaa hin jiru lafa Tigraay nu deebisaa hin jiru jechuudha irratti duulaa jiranii. Warri maqaa Itoophiyaa qabulleen Abiyyi jechuun gaafii Itoophiyaa akka gosa nu barbaannu nu deebisaa hin jiru Itoophiyaa ceesisaa hin jiru waan jiru saniin itti kaanii irratti duulaa jiranii. Warri biraa ammoo ka Itoophiyaa ka ilaalcha dargii qabutu jira. Warri Abiyyi itti nuuf marse warra ilaalchi dargii qabutu jira. Warri ilaalchi dargii kun ammaan tan wayyaaniin eegii barbaadofti jedhameen dubattu yakkaa fi cubbuu Mangistuu Hayilemaariyaamii fi waraanii isaa godhe cufa dagatanii Mangistuu Hayilemaariyaam faarsu Mangistuu Hayilemaariyaam akka biyyatti galu dubbachuu Mangistuu Hayilemaariyaam sagalee ta'u faaruun Mangistuu Hayilemaariyaam dabalee jira. Suyyumta Shumeefaatii gaafa magaalii Meqalee to'atamtee muddee 28 bara 2020 irraa kaasanii Mangistuu naayilliin wayyaaneen badda jirti wanbadeen badda jirtu Mangistuu nuu galanii Mangistuu faarsaa jiranii miidiyaan Itoophiyaalleen bifa adda addaa ilaalcha sirna durii sun kadeeggaru dhimma Mangistuu mata duree godhanii afarsaa jiranii miidiyaa sun keessa tokkine jechuun miidiyaalee afaan Amaariffaa dubbatanii akka Dooche Velee qophii afaan Amaaraatii fi VOA qophii afaan Amaaraatii warri kun yaada Mangistuu Hayilemaariyaam dhaadhessuu qabaachaa turanii. Abiy Ahmed gaafa aangoo jalqaba qabate Mangistuu Hayilemaariyaam biyyattuu galchuu barbaade ture. Hayilemaariyaam Dassaalany haga Zimbabwe ergee footoo wajjin kaanii footoo san karaa Tiwiiteriitii fi Feesbuukiitiin Hayilemaariyaam Dassaalany gadhiisan dubattu wayyaaneen gaaf sun hin jirti. Eertiraalleen falmite balaan guddaan ka'ee footoon sunilleen haqamee mata duree oduu addunyaa ture.
Amma immoo Mangistuu Hayilemaariyaamii dhaadheessuu faarsuu tokko Mangistuu Hayilemaariyaam qofa osoo hin taane ijoollee Mangistuullee Dr. Tigist Mangistuu Hayilemaariyaam intala jedhamu tokkotu jira. Akka ishiin biyyattuu deebite siyaasaa keessattuu hirmaattu karaan Mangistuu karaan badii sun karaa gaarii akka ture isaanummaan faarsaa turanii Tigist Mangistuu kun abbaa ishiiti ammoo jechuun akka abukaatoo taatee dhimma abbaa ishii dubbattee VOA qophii afaan Amaaraa gubbaattu dhuftee wanni na gaddisiisa abbaan kiyyi Mangistuu Hayilemaariyaam ka Itoophiyaa tola guddaa oolee waan hedduu godhe biyya alatti du'uu deemaa jechuudhaani akka inni araaramii godhamee fi biyyattuu galu waan akka siyaasawaa jiranii Mangistuu Hayilemaariyaam yeroo ammaan tana akka inni biyyattuu galu warri dargii ka biyyi marsisullee dubbachaa jiranii warri ilaalcha Itoophiyaa jechuun qaqqabanii deeggartoonni Abiy Ahmed ka Facebook gubbaatti dhaabatanillee dubbachaa jiranii. Amma Tigist Mangistuu Hayilemaariyaam intalti Mangistuu Hayilemaariyaam abbaan kiyyini biyya ormaattuu narraa hin du'ini na hagaluuti waan jettu dabalte jirti. Itoophiyaan karaa kamiin akka deemuttu jirtu akkuma hubattanii fi maal jennaani warri qayyi shibbiriidhaan yookaan ammoo goolii duumeedhaan himatamanii lubbuu namaa balleessuudhaan shororkaadhaan himataman warri qayyi shibbirii kaa jechuun galmee warra dargii ka qayyi shibbiriitiin himatamanii xaaliyaan embaasii Itoophiyaa ka xaaliyaanii keessatti waggaas 29 achi keessatti dhokatanii jiraatan gadhiisifamanii jiran Abiy gadhiisise warra araarama godhe Jawaar Mohammadii hidhee jira. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa fa'aa Lammii Beenyaa fa'aa mana hidhaatti hidhee irra taa'aa jira. Abdii jechuun Obsa Abdiisaa fa'aa amma immoo wanni dhagayaa jirtanii Mangistuu Hayilemaariyaam biyyattuu akka inni galu duulii guddaan jalqabee jira. Haala ammaan tan deemaa jirruuni kunillee waan oolaa hin fakkaattu Mangistuun biyyatti deebi'u kan akkuma oduutu waanuma jira wal hubachiisuu fi dubbanne daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Jawaar Mohammadii hidhamanii jennee eegi dubbachaa jirru Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa fa'aati haga hidhamanii ji'a 6 borii guutan borii ji'a 6ffaa guutanii qabachuu deemanii Hacaaluu Hundeessaa artistiin hayyuuni gootni Oromoo kan Minilikii waan balaaleffatee fi gaafii fi deebini inni OMN wajjin godhe sanini afaan nafxanyaa buuste haga du'e guyyaan har'a guyyaa 180 ji'a 6ffaa har'a qabatee jira. Hacaaluu Hundeessaa kunis sirba baasee keessattuu akka malee sirna nafxanyaa qeeqee garuu bakki qeeqii guddaan gaafii fi deebii OMN gubbaatti godhe saniin Minilik farda gulufsiisuun beeku harreen dhufe fardi inni jiru farda siida dabaleetii hatee jira. Minilik tuffatee hattuudha. Minilik jechuun cunqursaadhaa jedhee dubbatee jira. Nafxanyaan kalee har'allee borillee diinaa Oromooti. Abiy Ahmed dhiiga uummataa qulqulluutiin harki dhiqatee jira. Abiy Ahmed Jawaar Mohammad yookaan hayyuu Oromoo beekaa tokko akka ijjeesu barbaada warri nafxanyaa kun jedhee dubbatee jira. Inni qofa waan agarsiisu jedhee dubbatee fi lubbuun isaa dabartee amma du'ee jira. Hacaaluu Hundeessaa gaafa wayyaaniin jirtu addaggeen safuun beektu addara dhaaban malee jedhee Geetaachoo Asgidoom bara Geetaachoo Asaffaa jiru bara jechuun Abbaay Tsaayyeefaa jiru du'a jala oole anini gaafa Minilikiin Abiyyiin jiru Minilik bineensa kumaatama lammii koo fixee calanqoo Oromoo gumaa sanadoon baafatin lammii koo yaa qomoo jedhee sirbee ture yartu jedhee warra nafxanyaa kan arrabse ambarsuun hin duune hin ijjeefamne Finfinnee keessa qomaa dhawadde Minilik arrabse jiraachaa ture. Hacaaluu Hundeessaa Minilik hattu jedhee ijjeefamuun isaa jijjiiramii qeerroon Oromoo fide hagam tokko akka butame garsiisa jechuudhaani artistiin Oromoo kan Londonii jiraatu Shukrii Jamaalii gaafii fi deebii miidiyaa kan wajjin godhe keessatti yeroo Hacaaluun ijjeefamsuun dubbatee ture. Daawwattoota keenya jaallatamoo Hacaaluu Hundeessaa gootni Oromoo bara baraa fi onnee Oromoo keessa jiraata yoomillee hin dagatamtu jechuudhaani karaa miidiyaa hawaasummaa gubbaattu yaadannoon isaa ji'i 6ffaanii akkasitti iyyuu dubbatama jira. Hacaaluu Hundeessaa warri isa ijjeese mootummaanii qallabaa jira manhidhaa kaahee ijjeesise nama ilmee kiyya ijjeese qallabaa jiran jechuudhaani yaadannoo guyyaa 80ffaa isaa irrattu abbaan Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa dubbachuu gabaasne turre yeroo sanitti namni Hacaaluu Hundeessaa ijjeese tokkolleen hagammaa ka himata suniin adabamee hin jiru ji'a 6 lakkaanee jirra garuu warri nagayaa kabadii waan tokko hin qabne siyaasa Abiyyii dura dhaabbatanii Abiyyii waan yaadamoo atameef Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fa'aati badii tokko malee mana hidhaa jiranii borii haga hidhamanii guyyaa 180 yookaan ammoo ji'a 6 guutanii yookaan ammoo ji'a 6ffaa qabachuu deemanii kanuma asumaanii dubbachuu barbaanna.
mootummaan Abiy Ahmed wayita Jawaar hidhuu kanatti ji'a darbee keessa warra Mangistuu Hayilamaariyaam ka jechuun goolii diimaadhaanii sanyii duguuggaadhaan himatamanii bilisaanii gadhiisise daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamu odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira warri nu daawwachaa dhuftanii hedduu galatooma. Odeeffannoo keenya ka isin biraan gayaa jirru dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan gubbaattu haala jiru gaggabaabsine gurra isin buusuu barbaanna. Waraani Suudaanii Itoophiyaa wajjin wal lolaa jira jechuudhaani odeeffannoon tokko nama gabbaatee jirti. Karaa biraatiin ammoo hoogganaan waraana Suudaanii tokkini Leetenaan Jeneraal Khalid Abdiin Al-Shaamii ka jedhamu Al-Shaamii namni jedhamu madda oduu biyya Turkii Anaadooluu wajjin gaafii fi deebii godheeni Suudaanii lafisii kadeeffachuu barbaadde daangaa Itoophiyaa hundaayyuu deeffattee jirti. Waraanii jechuun injifannoo Suudaaniitii fi milkii Suudaaniitiin goolabamee jira jechuudhaani lafa qonnaan bultoonni Suudaan irra dhiibamanii ka daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gubbaa jiranii to'atanii jiranii lafsan keessa lafti qonnaa Al-Fashiqa jedhamtu to'annee jirra. Suudaanii lafisii ka barbaadu ka Itoophiyaan irraa weerartee ka waggaa 20 durattus Itoophiyaan weerartee qabattee deeffattee jirti. Lafa deeffannee waan jirruu fi waan hafanillee karaa biraatiin deeffanna lafa daangaa Itoophiyaatti hin dabarre lafa Itoophiyaa weerarre lafa keenya deeffanne jechuudhaani madda oduu Anaadoolutti hoogganaan waraan Suudaanii kun Leetenaan Jeneraal Khalid Abdiin Al-Shaamii kun inni dubbatee jira. Al-Shaamiin akka inni jedhutti Itoophiyaan Suudaannaa weerartee himatee jiru kijiba nu daangaa keenya hin dabarre Itoophiyaatti hin dabarru dabruullee hin deemnu lafa keenya deeffanna lafa keenya irratti ammoo du'uu fi qophoofne jirra yoo weerartuun Itoophiyaa nutti dhufte lafa keenya irra jechuun duubattu ittisuura duubattu hin deebinu jedhee dubbatee jira. Lafa kana karaa nagaatiin karaa eegaaltiin furuu fi carraaqame Itoophiyaan fedhii hin qabdu waggaa 20 olii lafa kana lafirra hirkisaa jirti. Nu biyyoota ollaa hundaayyuu wajjin nagayaanii jiraachuu barbaanna. Lafa kana waraanan deeffannee waraanan qabanna. Ka gadaafta ammoo karaa biraatiin deeffannaa jira. Lafa daangaa hunda deeffannee jira. Lafa biraan nu hafallee waan jiru wal dhaya. Akka hundaafiyyuu waraanii Suudaanii lafa deeffachuu qabu deeffatee akka jiru kadhagamaa jiru. Maddii oduu biraa ammoo har'a akka jedhutti daangaa Suudaanii har'a guyyaan kibxata muddeen 29 baree 2020 guyyaa har'a daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti lola gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Lola kanaanii kan irratti hirmaate duraanii milishoota Amaaraa seenee turre amma waraana Itoophiyaa kan meeshaalee gurguddaa hidhatee dhufe waraana ammayyaa meekanaayizd tahee kan Itoophiyaa waraana sunittu daangaa Suudaanii irratti haleellaa qabiyyee Suudaan irratti dhaqqabsanii gootichi raayyaa ittisa biyyaa Suudaanii lafa Itoophiyaan haleellaa irratti qabde hundaayyuu lafa qabatee loluudhaani waraana diinaa kan dhufe sun ofirra deebisee birmadummaa waraana Suudaanii kabachiisaa jira. Warri Itoophiyaa kaachittuu har'a duulee kun rukutame ofirra faca'ee jira. Suudaanii lafa ofii ittisuu fi dandeettillee mirgallee haqallee qabdi jedhee dubbate jechuudhaani maddeen oduu Suudaanii wal harka fuudhaa gabaasaa jiranii dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa haga ammaa waan jedhan qabu. Haa ta'u malee dubbii himaanii ministeera Haja alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii Suudaan wajjin waraanii godhamaa jiru qaama biraattu duuba jira. Qaama kana ammatti Itoophiyaa dadhabsuu barbaada. Itoophiyaan rakkoo Suudaan wajjin qabdu karaa waraanaa hin taane karaa dippiloomaasii karaa nagaatiin furachuu barbaaddi jechuudhaani akka inni dubbate maddeen oduu Itoophiyaa akka dubbatanii mootummaan Suudaan rakkoo kana furuu barbaada garuu qaamni duuba jiru kan Itoophiyaa fi Suudaan walitti buusuu barbaadu gara waraanatti nu oofaa jira jechuudhaani dubbatee jira. Diinaa Muftii dubbii himaanii muummicha dubbii himaanii ministeera Haja alaa Itoophiyaa kunin torbaanuma kan keessatti ejjannoo biltsiginnaa Oromiyaa ka fakkaatu waan tokko Taayyee Danda'a dubbate yookaan ammoo karaa Feesbuukiitiin barreessa jira. Kunin jechuun Abiy irratti warri Habashaa warri Amaaraa dhiibbaa guddaa godhaa jiran lafa Gondarii ka fudhatamte lafa Itoophiyaa Gondar lixa nu deebisii jechaanii jiranii. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana fedhii waraana guddaa hin qabu akka Tigraahii weeraruuti miti Suudaan weeraruun Suudaan duba Misriitu jira. Misriin ammoo biyyoota Arabatti waliin jira. Inumaayyuu paartiin Suudaanii falmitoonni Suudaanii paartiin haqaatii fi paartiin dimokiraasiitii fi akkasumas paartiin warraaqsa dimokiraatawaa Suudaan jedhamanii hundinuyyuu mootummaan Itoophiyaan weeraraa jira. Kanaafuu mootummaan Suudaanii wajjin dhaabbanna jiranii waliigaltee dhaqqabsanii jiranii warri kun warri Itoophiyaan hidhachiista sila Suudaan irratti duulsisuu barbaaddu warri Suudaan tokkummaadhaan kaa'anii jiranii
mootummaa Abiy Ahmediitiif Suudaan weeraruun waan akka taphaate miti. Garuu dhiibbaan guddaan godhamaa jira. Abiy Ahmed warra qotee bulaa Amaaraa kan qabeenya irra buqqa'ee beenyaa isanii kaffalla. Qabeenya biliyoona tokko birrii biliyoona tokkotu barbaada jedhame. Suudaan wajjin rakkoo karaa nagaatiin furra ammaaf jechuu yeroo nuu kenna. Wal mari'achaa jirra waan jiru tokko ittimee jira. Mootummaan Suudaan ammoo daangaan sararamuu malee marii wanni jedhamu hin jiru jechaa jiranii. Waraana jechuun Suudaan irratti banuu fi fedhii guddaa qabanii garuu humni hin jirtu. Kan ammoo jechuun fedhii Amaarii qabu kana Biltsiginnaan Oromiyaa gammachiisuu akka barbaaddu taa'ee danda'a kalee karaa Feesbuukiitiin yoo daangaan Gondarii lixaa tuqame Itoophiyaan raayyaan ittisa biyyaa hin dallansiisa jechuudhaani waan tahuu qabu. Weerara Suudaan kana qaama biratti duuba jira jechuudhaani waan tahuu qabullee gorsa dubbatee jira. Gorsiin dubbate keessa tokkini Itoophiyaan tokkummaa ofii eeguu qabdi. Lammaffaa Itoophiyaan jechuun doolaarii qabdu qusachuu qabdi. Doolaarii baasanii waan ala bitachuu bira waan biyya keessattuu fayyadamuu qabna jechuudhaani gorsa suni dubbatee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kabaja biyyaatii fi wuskii miti ammaan duuba xajji dhuguu qaba. Jedhellee waan akkasillee dubbatee gorsa sun kennee jira. Wanni taayyeen dubbate kun inni walama. Itoophiyaan jechuun dhimma Suudaaniitii fi waraan keessanuu akka dandeettu. Kalammaffaa ammoo dinagdeen Itoophiyaa akka barbadaawaa jiru. Dhimma doolaarii waraan Suudaaniitiin walitti kaasee inni barreessuun isaa gargaarsi Ameerikaa dhaabachuu, gargaarsi gamtaa Awurooppaa dhaabachuu, gargaarsi Chaayinaa dhaabachuu, gargaarsi baankii addunyaa dhaabachuu, gargaarsi waajjira dhaabbata maallaqa addunyaa dhaabachuu fi baankii misooma Afrikaatii fi baankii jechuun Arabaa dhaabbachuun gargaarsi doolaarii miidhaan hanqinni guddaan jiraachuu kanaan dura dinagdeen Itoophiyaa laf gahee jira. Doolaariin hin jirtu. Abiy Ahmed rakkachaa jira ka jedhu kan taayyeen karaa biraatiin gabbahee hanqinni doolaarii mootummaa isaanii akka miidhaa jiru dubbatee jira. Ammaan duuba wuskiin dhunnu haraqee dhunna jechuun kan xajjii dhunna bishaanuu hin jenne waan biyya alaa hin bitannu jechuun waan biyya keessaa bitannaa jedhee qabsoo gosa kana dubbachaa jira. Ammaan tana hanqina doolaarii irraa kan ka'e paarkileen industirii ka Itoophiyaa Chaayinaan investitti godhaa hin jirtu. Meeshaalee biyya alaatti galfachaa gurgurachaa hin jirani. Karaa biraatiin ammoo warshaan gogaa oomishan gogaaf kallee oomishan ka Itoophiyaa hanqinaa jechuun doolaarii yookaan ammoo sharafa biyya alaa irraa kan ka'e hojii dhaabee jira. Doolaarii qofa miti. Mootummaan Itoophiyaa yuuroollee hin qabu yeen yookaan maallaqa Chaayinaa yookaan ammoo maallaqoota biyya arabaallee waan hin qabnee fi hanqinni guddaatu isa qunnamee jira. Karaa kanaafuu karaa dinagdeen Itoophiyaa akka malee kufee jira. Yeroo ammaan kana balaa awwaannisatu jira, balaa dhukkuba koronaa vaayirasiitu jira, balaa roobaa malee roobii kun lolaa guddaa godhee miidhattu jira, hokkarattu jira, waraan Tigraayittu jira, Protestii Oromoo, mormii Oromoo yeroo dheeraa deemattu jira. Kun hundinuyyuu dinagdee Itoophiyaa akka malee kuffisee dinagdeen Itoophiyaa harka 11 kan guddachaa ture jechuun ammaan tana harki lamaa gadi tokko tuqa torbaan guddatee bara dhufu hin guddatu inumayyuu kontorfachuu deemaa jedhamee jira. Dinagdeen Itoophiyaa walitti rifamu yookaan ammoo walitti butamuu deemaa hin qancaraa jedhamee dubbatamaa jira. Kun jechuun karaa dinagdeetiin biltsiginnaan baay'ee miidhamaa jira. Badhaadhinni wanni jedhamu amma hin jiru. Badhaadhinni illee hin jiru. Uummatni Itoophiyaa badhaadhinni dhubanne badhaadhinni dhufaa hin jiru. Abiy Ahmed dhiyoo kan dallanii dubbate gaazexaa riippoortira akka inni qabatee bahettu karaa dinagdee kanaanii daayaaspooraan mootummaa Abiyyi kana yoo qabsoo karaa biraan hiriirileen dhaabbatee duuli tiwiitariileen dhaabbate doolaarii irra qabachuudhaan mootummaa kana doolaariin akka isaan gubdee taayyeen dubbata arganii karaa doolaarii kanaan nagada biyya alaa waan hin jirree fi doolaarii remitaansii jechuun warri biyya alaa irraa argatu kana kabiirattu jiru warri biyya alaa karaa adda addaatiin doolaarii kan ergu kan dhaabee karaa biraatiin ergee mootummaa kana kasaarsuun hin danda'ama. Mootummaan kun utubaan dinagdee kan irra dhaabbatu akka malee dadhabaadha. Amma saniyyuu waan argatu hundaayyuu Eertiraa kaffalaa jira. Waraana goosisaa jiruu fi kanattu jira. Karaa dinagdee kanaan karaa jechuun doolaarii kanaan mootummaa kana dadhabsuun akka danda'amu kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo waraan Suudaaniitiin waraan godhuu fi meeshaa hin qabani. Meeshaan doolaariin bitamti. Meeshaa Tigraahii jiru rookeetti maalii hunda ofirra balleessa jira. Abiy jechuun miila keessa qawween of rukutee jira. Madaa qaba. Madaa kanaafuu baqachuu hin danda'u jechaa turre. Amma kun waraan Suudaanii fi Misrii wajjin dhufu meeshaan hin jiru. Waraanii ammoo mindaa fi waan adda addaatu barbaachisa. Kanaaf ammoo akka doolaariin hin jirre akeekanii jiranii karaa doolaarii biyya alaa irraa Itoophiyaatti argamtu kana to'achuudhaani mootummaa kan dadhabsuun akka danda'amu ifaa gala jechuudha. Ammaan tan Itoophiyaan akka durii bunallee gurgurachaa hin jiru, ekspoortii fi maaliin hin jiru, turizimiin hin jiru, sararii qilleensi Itoophiyaa akka durii akka malee bu'aa guddaa buusulleen sababa koronaa vaayirasiitii fi amma socho'aa hin jiru, gargaarsi biyya alaa dhufaa hin jiru, gamtaan Awurooppaa maallaqa dhoowwatee jira, dhaabbileen addunyaa akka adda addaatii fi Ameerikaan dhoowwatanii jiranii kun mootummaa kana irratti ammoo dhiibbaa guddaa qaba. Karaa biraatiin ammoo Suudaan gargaarsa biliyoona tokko Ameerikaa irraa argachuu deemti. Doolaarii
suni qofa osoo hin taane walumaa galatti baankii addunyaatiif fi dhaabbata maallaqa addunyaatiif iyyuu haalli mijaa'e Suudaan haga biliyoonii 10 argachuu deemti. Suudaan kanaaf ammoo hariiroo cimaa Israa'el wajjin akka qabaattu fedhe Ameerikaan Suudaan gargaaruu barbaaddi. Suudaan jechuun gargaarsa dinagdee fi waan adda addaa Misiriirraa argachuu deemti. Itoophiyaan karaa biraatiin ammoo gargaarsi biliyoonii 9 tilmaamamu kan mootummaan Ameerikaa dhaabbileen gargaarsa addunyaa akka IMF fi baankii addunyaa Itoophiyaa fi kennuu fi carraaqame gargaarsi sun ammaan tana dhufaa hin jiru irraa qabamee jira. Itoophiyaan gargaarsa sun argachuu fi hoggantuu baankii dhaabbata maallaqa addunyaa Kiristiyaanaa Joorjiyeevaa wajjin mari'achaa turte. Mariin sulleen walii galtee malee akka inni bittinnaa'e gabaasuun kennee yaadatama. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo duula doolaarii agabsuu Itoophiyaa kana irratti hojjetamuu qaba. Yoo akkas taane duula kanaafaa godhame hidhamtoota siyaasaa kanallee mana hidhaa keessa baasuu danda'ama. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa maal keessa jiranii Jawaar Mohammad faatii waan jechuun namni hedduu waan nagafatuu fi hidhamtoonni siyaasaa miira cimaa miira jajjabaa qabanii haamilee warra akka malee guddaadha. Dabaan hidhamnee waan jedhan yaadanii baanee filannoo irratti hirmaanna Abiy Ahmed jechuun fedheeti miti ummatii keenya funyaan qabeenuu baasisaa jedhanii ummata Oromoo irraa akka malee abdii qabanii daayaaspooraan hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad faatii akka baanii fi amma maal godhaa jira duul Tiwiitarii irrattu maaltu jira hiriira irrattu maaltu jira ammaan tan sila doola Itoophiyaa dinagdeen dadhabsu doolaarii qabachuu kan irrattu maal godhaa jira ummatii biyya keessaaf biyya alaa waan jedhu if gaafachuu qabna. Hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad faatii akkas jechuun haamilee cimaa qabanii badii tokko malee Oromoo fi sagalee waan taane Oromummaa fidhamne ittiin gaabbinu ittiin sheenofnu wanni nu goone waan haqaati waan dhugaati ummanni keenya jechuun nu hundagatina sagalee nu ta'a waan jedhu kaachi dabarsaa jiranii biyya keessattuu wanni deemaa jirtu waan gos kanaati ammaan tan jechuun mariin warra kana gadhiisuu akka inni godhamu qaamii hedduun dhiibbaa godhaa jira haa ta'uti malee Abiy Ahmed jechuun mataa dhakaa ta'ee jira inni Jawaar waan jedhamu dhagahuu arguu hin fedhu wanni Jawaar Mohammad araaranii haa bahuuti yookaan ammoo Jawaar Mohammad gadhiifamu jirtu tokkoon Abiy liqinfamaa hin jiru inumaayyuu wayita nafxanyaan itti duultee jirtu kanattu sila Jawaar Mohammad yaadalle nafxanya kanallee irra faccisaa jedhamee yaadamulle Abiy Ahmed teessuun isaa waan itti mul'atuu fi sabattanya nugusin mootita waan barbaaduu fi dhimma hidhamtoota warra Habashaa hundaayyuu gadhiisise Yiliqaal Geetinet gadhiisise namticha kan maqaan isaa eenyudha jechuun Lidatu Wayyaalollee gadhiisise Iskindirillee gadhiisuu deema yeroo fudhata malee dhimmi Jawaar kun isaa liqimsamuu didatee jira waan gosunittu jira Jawaar Mohammad man hidhaa teessisanii Jawaar Mohammad hidhanii ammoo karaa biraatiin OPDO'n waan bira diraamaa kijiba tokkotu jirti diraamaa kijiba kana ka duuba jiru mootummaan Abiyyi kun mootummaa Oromoo waan gaarii godhaa jiru Oromootti hubatiin ka jiru leencoo lataa sagantaa piroojeektii tokko baafate akka mootummaa kan ummatii hubatu akka mootummaa kan ummatii beeku goona waan jiru tokkotu jira piroojeektii sanii ummatii jechuun waan nu godhaaf jirru kan gaaf beeka nu fudhataa ka jedhu piroojeektii tokkotu jira dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduutu wal hubannoon akka dhalatu akka walii galamu Adaamattu dhiifama Bishooftutti walgaheetu jira walgahee sun Diimaa Nagoofaattu geggeessaa jira Garasoo Tufaafaattu geggeessaa jira dhaabbilee Oromoo jidduutti walgahiin akka dhageetti walgeettiin akka dhagahamu jechuun waliigalteen akka uumamuu goona jechuudhaan Jawaar Mohammad Baqqalaa fayyadanii kun qoosaa fakkaata dhaabbilee Oromoo Abiyyii fi meeshaa ashkara ta'anii hojjechuu barbaadan kan akka abaa'oo tokkoomeefa ariyaa kan akka Kamaal Galchuufaayyuu filannoo irra haqaa ariyaa abaa'oo miti abaa'oo dhiisa. Kafaa'uu dhiisa warruma gartee ergamtu ta'ee tajaajilu barbaadu hundaayyuu haqsiisa jira Abiy Ahmed. Garuu karaa biraatiin ammoo dirree siyaasaa keessa karaa nagaatiin warri qabsoofne jiru hundaayyuu haqee warri kan ammoo waraana irratti banee kafaa'oo fi abaa'oo akka isaan filannoo dorgomuu hin dandeenye godhee hooggansiisa jedhee waajjirra cufe karaa biraatiin warri meeshaa Abiyyi ta'an kun ammoo waliigaltee uumna tokkummaa Oromootii fi mootummaa kan hubachaa namatti hin jirre akka namni hubatu goona jechuudhaani Bishooftuu keessatti jechuun araara buusna waliigaltee goona jechuudhaani Jawaar fa'a manidhaa keessatti hidhanii waan akkasii godhaa jiranii sunillee akkuma Oromoon beektuu fi ka dubbachuu barbaadnu karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed karaa dippiloomaasii kufaatiin hamaan irrattuu gahee jira. Mootummaan Abiy ammaan tana pireesii addunyaa duula nurrattuu banee jira. Pireesii addunyaa nu jibbaa. Pireesii addunyaa nu hin barbaadu ni doomsee jira. Injifannoo naannoo Tigraayittuu Abiyyiin argate injifannoo ajaa'ibsiisaa pireesii addunyaa tokkollee hin gabaasne Abiy Ahmed goota hoogganaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ajaja raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa magaalaa Meqelee gootummaan ittiin deemsuun pireesii tokkolleen hin gabaasne jechuudhaani Abiy Ahmed baay'ee itti dhagahame dhimmi kun ajanda ma hin taane jechuudhaani dubbii himtuu isaa Billene Suyyumii Tiwiitarii gubbaattu duula godhii jedhanii duula goote
duula san jechuun warri jechuun waraana keessallee akka Biraanuu Jullaa Galalchaa fa'aati dubbatanii duula sun ammaan tana jechuun dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftiileen dubbachaa jiranii isin jechuun gootummaa Abiyyi haasawa nu badii Abiyyi haasofna balleessaa isaa haasofna uummata nagaa kan inni gargaarsu dhowwe telekominikeeshinii fi qunnamtii adda addaa kan inni Tigraay irraa muree fi miidhanii dhaqqabsaasuun jechuudhaan pireesii addunyaa duddaa dhowwate fuul dhowwate dudditti garagalee Abiy Ahmed pirees addunyaa yeroo ammaan tana duulatti nutti jira jechuudhaan duula irratti banee jira kana pireesii addunyaa duula nutti jira jedhee ka dubbate abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa keessatti hojjeta kan ta'e Andu'aalem Wandosan Andu'aalem ka OMN cufsisanitti jalqabe warra Reuters odeeffata isaa ka Finfinnee ari'ee warra biraatii fi kan akka Deutsche Welle, Al Jazeeraatii fi BBC of eeggannoo kennee gaazexeessaa biyya Londonii ka kanaan dura gaazexeessaa biyya Londonii duraanii gaazexeessaa jechuun Associated Press fi Bloomberg hojjetu ka ammaan tana jechuun hojjeta dhaabbata International Crisis Group William Davidson illee biyyirra ari'ee jira. Ammaan tana Abiy Ahmed mootummaan isaa duula pireesii irratti jalqabe hammeessa itti fufee jira. Kun mootummaan kun waggaa lamaan duratti bara 2018 riifoormii godhee jijjiirama fidaa abdiin jedhu akka hin jirre agarsiisa jechuudhaan dhaabbanni mirgoota pireesitii fi dubbatu CPJ Committee to Protect Journalists ka jedhu ibsa baasee jira. Torban kana keessa Abiy Ahmed gaazexeessota Reuters tokko hidhee tokko tume waraanii isaa ka hidhame jechuun gaazexeessanii namarraa kumara gammachuu jedhama. Kumara gammachuu kunini footoo kaasa Reuters iti maaliif akka inni hidhamin beeku himati irratti hin banamne torban lamaa fi man murtii haa turu jedha abbaan alangaa gaafate mani murtii manidha haa turu jedhe mani murtii hayyamee jira. Haadha warraatii fi daa'imni isaa intala ganna 10 adoshin tirarraatu irra butanii nam 10 qabatanii manidha geessanii namaraan jechuun wanni ittiin hidhame hojii isaatii fi hidhan malee waan biraati miti jechuudhani akkasittu falmiini kayaa jira. Gaazexeessa Reuters kabira xiqqisa nagara akka jedhamu inni kunillee jechuun muddee 16 poolisoota fi milishoota Abiyyiitiin tumame akka malee akka inni miidhame Reuters gabaasee jira. Odeeffata Reuters akkasiin biyyirra ari'amee jira. Tumamuun gaazexeessitoota Reuters kunii fi hidhamuu warra dhaabbilee jechuun addunyaa kana aarsee jira. Dhaabbanni aaree Itoophiyaan mirga pireesiin kabajuu jira keessaa tokkini CPJ kana CPJ fi dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif falmanillee ibsa baasanii jiranii Amnesty fi Human Rights Watch illee Itoophiyaan pireesii irratti duula bantee jirti. Gaazexeessota OMN fi warra dhalattoota Tigraay ta'anii badii tokko malee waan isaan dhugaa yookaan hojii gaazexaa hojjetanii hidhaa jirti jechuudhani san hunda duubatti deebisanii jijjiiramee dhufee Itoophiyaa keessatti akka buutame Abiyyi gara Abbaay irree deemaa jiru dubbatanii jiranii. Dhimma Afrikaattu itti gaafatamaan dhimma Afrikaa kan ministeera haajaa alaa Ameerikaa Tebor Naji gadda kan irratti jechuun dallansuu fi gaddi isaanii ibsatanii jiranii hawaasa dimokiraatawaa fi pireesii bilisa jechuun hundeedha jedhee eegee dubbattu Itoophiyaan jechuun duula sodaachisuu fi duula hidhaatii fi roorroo jechuun gaazexeessota irra geggeessaa jirtu kana dhaabuu qabdi jechuudhaani barreessa jira Tebor Naji kunini Tebor Naji jechuun ammoo nama sila mootummaa Abiyyi deeggaru mootummaa Ameerikaa keessa kanattu jira. Ambasaadarri Itoophiyaa ambasaadarri Ameerikaa ka Itoophiyaa ka turani David Shin wanni jechuun tayaa jiru kunin yaaddessaadha. Itoophiyaan jechuun gara Abbaay irrumaatti deemaa jirti. Gaazexeessota irrattu tarkaanfii mootummaan Abiyyi yeroon fudhatu akka malee ka abdii nama kutachiisu jechuudhaani dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo araara Londonii waraana dargiitii fi Ihaadigi jidduutti ka godhe ambasaadarri Herman Cohen Abiy Ahmed jechuun kabaja Noobelii isaa hin malu dhaabbanni Noobelii nagaa Abiyyi kenna irra fuudhuu qaba irra deeffachuu qaba. Abiyyi jechuun nama ummati isaa irratti waraana bane ummata nagaa dhiiga akka bishaanii lolaasee biyya sun gaagamiinsama keessa galchee kabaji Noobelii isaa hin malu namichi kun dogongoraan Noobel argate Noobeliin irraa fudhatame akkasittu salphachuu qaba jechuudhaani karaa Tiwiiteriitiin yaada isaa barreessa jira. Yeroo ammaan tana Abiy Ahmed duula jechuun inni banaa jiruuni keessattuu warra Reuters irrattu tarkaanfiin inni amma fudhate hidhaa kunini dippiloomaatota addunyaa kana akka malee jechuun itti kaasee jira. Kan qofa miti isu qofa miti ambaasiin Londonii ka Finfinnee jiru mootummaan Ingilizaa hidhamuu gaazexeessotaatii fi miidhaa isaan irratti dhaqqabeen guddoo yaaddahee jira. Gaazexaan miidiyaan bilisa mirgoonni ilmaan namaa akka kabajanii fi mootummaan itti gaafatamummaa akka argatuu fi yookaan ammoo accountability akka jiraatuu fi furtuudha jechuudhaani warri hidhame akka gadhiifamuu qabu gaafatanii jiranii. Kan qofa miti ammaan tana gaazexeessota Reuters hidhamuu kana walitti qabate mootummaan Abiy Ahmed mootummaa yakkamaati
mootummaan kunini yakkama waan ta'eef gara mana murtiitti dhiyaate waan amma godhaa jiru kanaaf adabamuu qaba jechuudhaan Rosemary Rang miseensi jechuun caffee isteeta New Hampshire ka Ameerikaa barreessee jirti. Reuters fi hidhamtooti gaazexeessota biyya sun keessatti Abiy Ahmed hagam tokko farra dimokiraasii hagam tokko akka inni dantaa dhimma waan Itoophiyaa keessa deemaa jiruu fi mirgoota ilmaan namaatiif hin qabne agarsiisa jechuudhaan akkasittuu barreessee jirti. Isii qofa odoo hin taane Abiy Ahmed jechuun waraanayyuu banee waraana bane kanaaf mari'adha hawaasi addunyaa jennaan hawaasa addunyaa tuffachuudhaan mariiyyuu akka hin barbaanne agarsiisee jira jechuudhaan ka duratti badhaasi Noobel irraa fudhatamu jedhu araara fi nagaa fi fedhii hin qabu jechuudhaan Abiy himatee jira. Herman Cohen yeroo ammaan tana hawaasi addunyaa Abiy akkasii fuula dhoowwate hidhaa gaazexeessota irratti inni gaggeessaa jiru kana irratti himachaa jiranii gaazexeessonni addunyaa duula nurratti bananii Itoophiyaa akka diinatti ilaalan jechuudhaan ministeerri dhimma dimokiraasummaa Itoophiyaa jechuun Zaadiq Abrahaa dubbatee jira. Zaadiq Abrahaa obboleettiin isaa maas miidiyaa Amaaraa wajjin gaaffiif deebii gootanii namni kun jechuun ammaanta warra akka malee hiwwaati balaaleffatu nama dhalootaan garraayate weerara uummata naannoo Tigraay irratti godhame bilisummaa raayyaan argatee fi akka malee gammachuu guddaa qabachuudhaan obboleettiin isii hangafii dubbatte jechuudhaan maas miidiyaan Amaaraa akkasittuu barreessa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo gara kanaanii waan akkasittuu deema waan akkasittuu gaggeeffamaa jira. Odeeffannoon kennan isin biraanii gayaa jirru kakkanuma fakkaataa itti fufee jira odeeffannoon kennan odeeffannoo biraatiin ammoo Benishaangul Gumuz keessatti waan ta'aa jira. Benishaangul Gumuz keessatti waan gaggeeffamaa jira. Isin biraanii gahuu barbaanna Benishaangul Gumuz keessatti hoggantoota nama sagalittu hagammaan tana hidhamanii jiranii nama sagalee ka hidhame keessa warra shanii ka hidhamanii mirgi himatamuu dhabuu yookaan ammoo jechuun immunity warri qabu caffeen naannoo Benishaangul irraa kaasee jira. Caffeen naannoo Benishaangul irraa kaasee akka himataman murteessee jira. Benishaangul Gumuz godinni Matakkal Kalee irraa kaasee kallattiidhaan mirgi ofiin of bulchuu dhaabbate Abiy Ahmedittu Finfinnee irraa bulcha waraanattuu bulchaa jira. Federeeshiniin jechuun tokkin mirgi ofiin of bulchuu ka heerii Itoophiyaa kennee fi ka heerii naannoo Benishaangul hundeessuun diigamee jira jechuudha. Mirgi federeeshinii Abiy Ahmed waraananii kallattiin Finfinnee irraa bulcha kana paarlaamaan Itoophiyaa dabarsuu isaa wanni beekamin jiru bulchiinsi gos kana kaabineen Abiy Ahmed dhiyeessee waan kan dabarsee karaa paarlaamaatiin dhufuun isaa wanni beekamin jiru paarlaamaan ammaan tana sila walgahii irra jira yookaan ammoo naannoon Benishaangul Gumuz waan kanaa fi akka inni fedhii isaatiin gaafate paarlaamaa isa dabarsee waraana mootummaatiin nu gargaara jechuun wanni beekamin jiru naannoon Benishaangul Gumuz mirgi ofiin of bulchuu ka federeeshiniin heeraan kennee fi sunini ammaan tana dhabee jira. Ammaan tana mirgi sunini irra mulqamee jira. Waan gos kanattu deemaa jira. Daawwattoota keenya odeeffannoon jirtu kana naannoo Benishaangul kun akka inni mirga ofiin of bulchuu irraa fudhatamu akka jechuun mootummaan Abiyyi waraanii bulchuu koomishinerii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa Daani'eel Beqqalee fa'aa gaafatanii jiran bulchiinsi naannoo Amaaraa hundinuu sun akka gaafachaa turanii akka dubbataa jirru. Karaa biraatiin ammoo naannoo Benishaangul kan keessatti milishoonni Amaaraa kan waraana Itoophiyaa faana seenanii ganda godina Matakkalii jaha guutumaa guututti barbadeessanii gubanii daaraa godhanii jiran jechuudha. Aktivistoonni naannoo Benishaangul haasawaa jiranii kun jechuun hawaasi addunyaa waraanii gaggeeffamaa jiru. Maqaa seera kabachiisuutiin duguuggaa sanyiitii fi uummata Gumuzii ka sagalee hin qabnee fi dubbachuu qaban jechuudhaani akkasitti barreessaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo daangaa Itoophiyaatti fi Suudaanii bakka hidhaan guddichi laga Abbayyaa irratti ijaarame sani bakka sani bosona jiru mootummaan Abiy Ahmed gubaa jira. Maal jennaan warri waraana Suudaan irra dhufe akka dahoo hin godhannee fi bosona naannoo hidha guddichi laga Abbayyaa jiru mootummaan Abiy Ahmed barbadeessuni yakka uummata Benishaangul bira darbee lafa Benishaangul irratti hojjechaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed nama bira darbee uumaa fi uumamallee shororkeessaa jira. Yeroo ammaan tana neecharii balleessaa jira. Ecological terror yookaan ecological terrorismitu jira jechuudhaani Benishaangul Gumuzii matanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo barattoonni Benishaangul Gumuzii naannoo Amaaraa deemnee barachuu sodaannee jirra. Yoo naannoo Amaaraa deemnee barannu nu jechuun akkuma Oromoo godhuu deemanii ummati Benishaangul bifalleeni waan adda addaatiin jechuun addaadha. Ummata kanaan ummata shaanqillaa, ummata nam nyaatu, ummata bineensaa, ummata gurraacha gadaana jedhanii maqaballeessaa guddaa nutti godhame. Maqaballeessaa kanirraa kan ka'e haala nuti dhiyaanirra Amaaraa deemnee barachuu fi sodaa qabna.
bara barnoota kanatti naannoo Amaaraa deemnee barachuun nama jechuun gumuz yookaan nama bartaa yookaan ammoo nama naannoo kana jiru maa'oo komo murtiin du'aa irratti dabarsu waan taateef deemnee achitti waan du'aa jirruuf du'uu qabnuuf hin jiru biyyi keenyatti dhufanii nu ijjeessaa nu barbaadeessaa jiran jechuudhaani akka Benishangul Gumuz irraa naannoo Amaaraa deemanii barachuun barbaanne dubbatanii jiran jechuudhaani aktivistoonni naannoo Benishangulii akkasittuyyuu dubbii kana dhiyeessaa jiranii akkasittuu waan kan dubbachaa jiranii odeeffannoo biraatiin ammoo naannoo Benishangulii kanaa fi naannoo kan keessa dabarre waan Itoophiyaatii fi Suudaanii Eertiraa haasawaa jirra hasawa deemnuti Eertiraan waraan ishii Tigraayitti bobbaasu BBC mirkaneeffatee jira. BBC'n akka mirkaneeffatetti kaayoon Eertiraan Itoophiyaatti duulteef baqattoota Eertiraa irratti miidhaa dhaqqabsuu fi akkasumas seenaa mallaseen dhiisee deemee diiganii barbadeessuuf akka ta'e dubbatee jira. Badii gurguddoo naannoo Tigraay keessatti waraanii Eertiraa dhaqqabsaa jira jechuudhaan BBC'n dubbatee jira. Gabaasi BBC kunini gabaasa New York Times'tti wal fakkaata. New York Times waraanii Eertiraa yakka gurguddaa Tigraay keessatti godhaa jira jechuudhaani. Yakki kun jechuun footoolee saatalaayitiidhaanii ka deeggarame odeeffannoo dippiloomaasiidhaanii wantoota baqattoota irraa deeggaramanii ka ta'e dhagahameen ka ta'e jechuudhaani miidhaa gurguddaa waraanii kun naannoo kanatti godhaa jiru agarsiisanii jiranii. David Shin ambaasaaddarri Ameerikaa ka Itoophiyaa wanni New York Times barreessu waan akka malee yaaddeessaati mootummaan Ameerikaa tarkaanfii fudhachuu qaba. Isayyaas jechuun haalii ammaan tan inni ittiin jiru gaafa Afrikaa gaagamiinsi guddaa irratti dhaqqabsaa jira jedhamee barreeffamaa jira. Karaa kanaanii mootummaa Abiy Ahmed irratti dhiibbaan guddaan godhamaa jira. Abiy Ahmed waraanii jechuun Eertiraa Tigraay keessa inni lolaa jiraachuu amanee hin jiru akka New York Times jedhutti garuu gaafa ajaja kaabaa irrattu haleellaan dhaqqabee warri keenya kabaqate nu uffisanii nu nyaachisanii nu ijaranii gannuu deebisan jechuudhaani dubbatee jira. Maddii oduu Guardian gaazexaan biyya Ingilizii waraanii Eertiraa yuunifoormii Itoophiyaa godhatee uummata Tigraay miidhaa ajjeesaa akka inni jiruu fi akka inni Abiyyiif duulaa jiru gabaasuun ni yaadatama. Torbaanuma darbe keessattu Addigraatittu duulaa godheeni waraanii Eertiraa nama fayyaalessa 180 ajjeesee jira jedhee dubbatanii jiranii shireettu duula godhame nama 1200 ol waraanii Eertiraa ajjeesachuudhaani aktivistoonni Tigraay kanaan dura barreessuu gabaasuun yaadatama. Waraanii Isayyaasii kun daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti mootummaa Suudaaniitiin illee wal dhabaa kennee jiru karaa Hajar karaa Setitu Maraatiin waraana Suudaaniitiin wal dura akka dhaabbatanii waraanni Suudaan gaaf tokko wallollee inumaayyuu waraana Eertiraa kanutti dhufe ofirra dhoofne deebisanii waan jiranillee ibsa akka isaan baasanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammaan tani wanni deemaa jiru waan akkasittu fakkaatu waan gos kanaati ka geggeeffamaa jiru jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo gaaga'amiinsi mirga nama irratti dhaqqabaa jiru kan naannoo Tigraay ammallee hammaachaa jira. Gargaarsa uummata nagaatiin baasuu hin dandeenye jechuudhaani dhaabbileen gargaarsa dubbachaa jiran sun keessa dhaabbata jechuun baqattootaa fi uummata buqqa'ee gargaaruu dhaqqabna jira. Dhaabbanni jechuun mirgoota daa'immaaniitiif falmu kan mootummoota gamtoomanii UNICEF illeen gargaarsa akka barbaadamutti dhaqqabsuun rakkisa jechuudhaani dubbatanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo dhaabbanni refuujii Eertiraa gargaaru kaampii Eertiraa 4 keessa uummata 100,000 olitti jira. Baqattoonni Eertiraa 2 qofa gargaaruu dandeenye 2 akka hin gargaarre mootummaan Itoophiyaa marsee gargaarsu dhoowwe uummatni achi keessa jiranii miidhamaa jiranii gara mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa Eertiraatti waan kan godhaa jira jechuudhaan dubbatanii jiranii. Naannoon Tigraay karaa nagaatti deebitee baankiin banamee jira odeeffannoon jedhamu gabaafamee ture. Sararri xayyaaraas balalii jalqabee jira jedhamee odeeffamee ture. Sararri xayyaaraa balalii jalqabee hin jiru sun jechuun waan kijibaati. Baankiin banamee jiramillee baankii magaalaa Meqalee sa'aatii takkaa gadi guyyaa tokko yaalii banuu odumaaf akka inni ta'u maddii achi deemee oduu gabaasee madda oduu faanaa ture. Propaganda fakkuma oolu ka gabaafan malee baankiin banamee hojiitu jiru hin jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Naannoo Tigraay sirna baankii keessaa akka baatu baankiin akkaawuntiin Tigraayitti banamee Itoophiyaa bakka tokkotti akka hin sochoone Abiy Ahmed waraanii jalqabuun durattu ka godhe sunsunittu jira jechuudha. Ammaan naannoo Tigraay keessatti balaa guddaatu gaggeeffama. Investimentiin kanaan dura jiru wanni ijaarame warshaalee, yuunivarsiitiileen, hospitaalonni, waajjiraalee mootummaa saamamanii yookaan ammoo baay'ee miidhaan irratti dhaqqabee mancafanii jiranii kan ka godhaa jiru milishoota Amaaraatii fi waraan Eertiraa akka inni ta'e ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kenna gara dhumaa dhaqqabaa jira daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo. Odeeffannoo kenna ka dhumaatiin jaalmarroo yookaan ammoo maqaa dhaloota isaatiin Kumsa Dirribaa ka jedhamu hogganaani waraana Oromiyaa ka godina yookaan ammoo zoonii lixaa du'ee jira jedhamee
mootummaan Itoophiyaa dubbii hafarsaa ture jaalmarroon hin doone jechuudhaan deeggartoonni isaa jaalmarroon namaa miti yaada jaalmarroon hafuura yookaan ammoo ayyaanii hinduu barbaraa fi jiraata hafuurii hin badu jaalmarroon mallattoo diddaa Oromoo ka jedhu Facebook irratti falmiin kaa'aa ture jaalmarroon ijjeeffame jedhamee kalee gabaafame har'a ammoo viidiyoon tokko akka malee nama aarsitu gara nama nyaattu miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamee jira viidiyoon kun akka inni agarsiisutti ijoollee dargaggeeyyii Oromoo akka bofaa garaan lafirra loosisaa jaalmarroon eessa jira jaalmarroon beekadan nama akka loonittu dirri isaa kana duddi isaa kanarra teessumi isaa kana uleen taffisa irra uleen tumani jaalmarroo baasa jedhamu mul'ata warri bira dhaabbatee tumu kunin warra raayyaa ittisa biyyaa yookaan ammoo milishoota Oromiyaa yookaan ammoo jechuun humna addaa Oromiyaa fakkaatanii ijoollee kan akka malee uleen tumani jaalmarroo waan hin beeku maani himne dubbadhi maali jedhanii akkasitti mani jiranii yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed Oromoo wajjin nagaa buusee juntaa Tigraahii hojii ala goonu jedhu yakka gosa juntaan Tigraahii jedhamu sun godhe yookaan ammoo yakka sun caalu mootummaan maqaa Oromoo dhawaatu Oromoo irratti godhaa jira keessattuu yeroo ammaan tana pireesii addunyaa dhimma Oromiyaa dagatee waan Tigraahii haasa'u kanattu badii gos kana dhaqqabsaa jira jedhamee gabaafamaa jira badiin mootummaa Abiy Ahmed bakka hundattuyyuu maqaa abaawootiin yookaan abaawoo shanee balleessuun harcaatota wayyaanee balleessuudhaan yakka gurguddaa Oromoo irratti akka inni banaa jiru ka hubatamaa jiru. Abiy Ahmed Itoophiyaan dhukkubni koronaa vaayirasiitiin dhukkuba koronaa vaayirasiin baay'ee miidhamaa jirti. Sireen ciisichaa dhukkuboota koronaa vaayirasii qophoofne ammaan tana guututti qabamee jira. Kanaafuu of eeggannoo godha jechuudhaan uummata biyyaatii fi dhaamsa dabarsee jira. Abiy Ahmed keessattuu maaskii godhachuudhaan of eeggannoo godhachuun akka malee barbaachisaa akka inni ta'e adda addummaa kennee godhanii dhukkubni koronaa vaayirasii akka malee faffaca'ee miidhaa dhaqqabsaa jira jechuudhaan dubbatamee jiranii. Karaa kanaan jechuun koronaa vaayirasii sadarkaa addunyaattiyyuu miidhaa guddaa akka inni dhaqqabsaa jiru kan dhagahamee jiru sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii kan biyya Ingilizattu mul'atan biyyoota addunyaa hedduu keessattuu mul'achuun yaaddoo guddaa uumee jira. Sanuu bakka yeroo tallaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii argame jedhame namni abdii horatettu amma sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haaraawni argame jedhame sodaa hedduu uumee jira. Sanyiin haaraawni kun kittibaanni ammaan tan hojiirra ooluu jiru kan tallaalliin kun akka ittisuu danda'uu fi hin dandeenyellee wanni beekamu akka hin jirre. Karaa biraatiin ammoo magaalaa koronaa vaayirasiin keessattuu ka'ee ka Chaayinaa Wuhan biyya jedhamtu keessatti vaayirasiin namni hin beekne tokko ijjeessa jira jedhame. Dubbatamee jira kunis vaayirasii akkamii akka hin ta'in beeku namni du'e kulleen nama haala akkamii keessa jiru akka hin beekamne hawaasi addunyaa keessattuu warri fayyaa gubbaatti hojjetu vaayirasiin bira dhalatinna jechuudhaan sodaa guddaa qabanii ibsachaa jiranii koronaa vaayirasii yeroo ammaan tana akka malee tamsaa waan jiruu fi of eeggannoo godhachuun maaskii godhachuun gargar fagaachuun barbaachisaadha jedhamee gorfamaa jira. Daawwattoota kan jaalatamuu fi kabajamoo booyingii 737 max ka jedhamu booyingiin kun jechuun ka Itoophiyaa sarara xayyaaraa Itoophiyaa maarchi bara 2019 osoo Naayiroobiitti balali'aa jiru Adaamaa Bishooftuu biratti kufee nama fixe sanii akka gara balaliitti deebi'u murteeffamee jira. Booyingiin 737 max jedhamu kunini balalii isaa ka jalqaba ganama kana sa'aatii 10 fi daqiiqaa 44 magaalaa Mayaamii irraa ka'ee gara New York Lagaardiyaa dirree qubata xayyaara Lagaardiyaattu balali'ee jechuudhaani maddeen oduu Itoophiyaa oduu addunyaa akkas wal harka fuudhaa gabaasaa jiranii xayyaarri kun jechuun tokko Indoneeshiyaa keessattuu eegee kufee kalammaffaa Itoophiyaa keessattuu maarchi bara 2012 fi bara 2012 qarqara magaalaa Bishooftuutti kufee namni achi jiru cuftuu eegee dhumateen dubattu akka balalii hin goone dhowwame jechuudhaani gabaafamee jira. Max 437 max Boeing dhiifama Boeing 737 max ka jedhamu gara balaliitti deebi'ee jira. Boeingin balaliitti deebi'uun kun ammoo hiikkoon isaa maali ka jedhu yeroo biraa odeeffannoo dhiyaatu irrattu hundoofne nulleen waan quba qabnuu fi waan dhageenye isin biraanii gahuu deemna. Karaa biraatiin ammoo sochiin lafaa biyya Turkiitii fi Giriikii irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jirti. Sochiin lafaa kunini namni 110 takka Turkii keessatti du'ee jira. Namni 1000 oli madaahee akka jiru kadhagahame biyya Krooshiyaa keessalleetu kirkirri afaanii galaana Meeditiraaniyaa kun akka malee miidhaa qaqqabsiisu dubbatamee jira. Biyyi akka malee miidhamte biyya Turkii akka taatee kadhagamaa jiru. Har'a jechuun ijoollee xixiqqoo lama lubbuudhaanii argatanii jiranii warri jechuun reeffa caccaba keessa barbaadu ijoollee durbaa lama
lubbuudhaan baasanii akka jiranii kan gabaafamee jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo Donald Trump pirezidaantiin Ameerikaa baajetii gargaarsa dhukkuba koronaa vaayirasii mallatteessee jira. Kun jechuun gargaarsi koronaa vaayirasii ka cheekii 600 maatii Ameerikaa yookaan dhuunfaa gargaaruu yaadame sunini akka hojiirra ooluu gaafate jira. Donald Trump cheekii 600 osoo hin taane 2,000 malee hin mallatteessu jedhee jira. 2,000 sunini warri Dimokiraatii ka mana Ameerikaa gadaana mana bakka bu'oota harka qabu mallatteessee jira. Har'a jechuun seneetiin Riippaabilikaaniin dhuunfatee dhimma kanarratti mari'achuu deema. Donald Trump ammallee baajetii ittisa biyya Ameerikaa fi bahullee akka hin fudhanne irratti mallatteessine murteessuun isa dhagamee jira. Waa'ee baajetii gargaarsa koronaa vaayirasii kanallee waan jira ka isin biraanii gahuu deemnu tahuu asumaan isinitti himuu barbaanna. Odeeffannoo dhumaa irra dhaqqabnee jirra. Odeeffannoo dhumaatiin biyyitii Central African Republic yookaan ammoo Riippaabilikii Afrikaa jiddu galeessa. Kan maqaan ishee Fireenchii Republic Central Africain jedhamtu filannoo gaggeessite turte sanbata xiqqaa darbe kana filannoo isiin gaggeessiteen harka 100 keessaa lafa harka 15-20 ta'u keessatti filannoon akka hin gaggeeffamne kan dubbatamaa jiru. Sababni filannoon hin gaggeeffamnee fi Riippaabilikii jiddu galeessa Afrikaa kana harka 3 keessa harki 2 riphee loltoota mootummaa ammaan kana jiru tuwaa deera aangoo irra buusuu barbaadaniitu tuwaatee jira. Warri riphee loltoonni kunni abbaa irree biyya suni kanaan duratti aangoo irraa buusanii Foonsaa Booziz duuba akka jiranii kadhagamaa jiru. Foonsaa Booziz filannoo guyyaa dheengadda gaggeeffame irratti hirmaachuu akka hin dandeenye murtii Republic Central Africain murteessedhaan isa dhowwee jira. Foonsaa Booziz waggaa 5 duratti riphee loltoota karaa kaabaa biyya Central African Republic irraa dhufanii Seleka jedhamanii ka warri musliimaa jechuun to'atanii aangoo irraa ari'amanii haa ta'uutii malee warri gareen kiristaanaa anti balaka jedhamu gurmaa'uudhaan Seleka aangoo irraa ari'anii achi duratti filannoon godhame. Filannoo sunini namni ammaan tana biyya Central African Republic bulchu tuwaa deeraan kunini aangoo qabatee jira. Central African Republic ummatii harka 100 keessa 85 ummata harka kiristaanaa yookaan amantii aadan bulu akka ta'e kadhagamu ummati islaamaa harka diqqaa harka 15 gadi akka ta'e kadhagamaa jiru. Yeroo ammaan tana filannoon Afrikaa Riippaabilikii Afrikaa jiddu galeessaa keessattuu godhame rakkoo akkasii akka isa qunname maddeen oduu addunyaa gabaasaa ka jirani. Odeeffannoon keenya kasaatii kana ka isin biraan geenne kanuma waan nu hordoftanii nu daawwattanii fi hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo hedduu qabanne isin biraan gahuu deemna. Kanaaf warri nu daawwattanii yeroo hedduu deebi'an nu ilaala. Sagantaa keenyallee qoqqooda faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Miidiyaa hawaasummaa gubbaatti ji'a 6ffaa yaadannoo ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa mata duree guddaadha. Booda ammoo ji'a 6ffaa hidhamuu Jawaar Mohaammed mata duree guddaa ta'uu deema. Footoon obbo Lammaa Magarsaa ka jechuun areeda guddaa baasee nama abbaa amantii yookaan nama hafuuraa fakkaatulleen miidiyaa hawaasummaa gubbaatti mata duree guddaa ta'ee deemaa jira. Abiy Ahmed Lammaa Magarsaa ana jechuun Abiyyiidha. Abiy jechuun Lammaadha jedhee kan ittiin kakate mana hidhaattuu galchee akkasii kun jaarsa areeda abbaa amantii godhee siyaasa keessa abdii murachiisee waan baas fakkaata. Lammaa Magarsaa illee gadhiisi hidhamtoota siyaasaa kahiitallee gadhiisi jedhanii waan akkasii barreeffamaa jira. Odeeffannoon keenya kasaatii kana ka isin biraan geenne kanuma ammaa fi nagaan nu oola nagaan nu bula jechuuf feena.